Waaw 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 akkaataa itti fuula keenyatti miidhagsuu dandeenyu maashaallah tabaarakallah yoo kanaan gadhumaatti ilaaltanii fuula keessan deemtanii salaliyaa deemtanii immattii fi 100 200 shaamboo intanii saamunaa kireemii maal jettanii fi hin qabdanii baay'ee tokko bareeda baay'ee tokko kan na ajaa'ibsiisedha wantoonni kuni wantoota mana keessatti argamanii birrii tokko malee madamiin ufiif jettee bitattee mana keewwattu irraa fayyadamuudhaan akkaataa itti fuula keenyatti bareechachuu dandeenyu batalee keessuma warroonni fuulli keessan huqqataa furdaa kan hin taane fuula keessa kan huqqattan isiniif baay'ee tokko fayyada baay'ee tokko fuula keessan furdisaa kan fuula qallaa kan ta'e fuula keessan ni furdisa fuula keessan ni guuta waaw maashaallah kana ilaaltanii yoo kanatti fayyadamtan yeroo hundaa osoo nan galeetteeffati hin naftanii jedheen yaada ana wanta ofirratti argee dura akkasumas fuula namaa qulqulleessa baay'ee tokko bareeda baay'ee tokko miknaatum birrii tokko malee mana madamii kan jiru qofaan itti fayyadamuu qofadha baay'ee tokko bareedaadha obboloowwan koo fuula keessan qabadha saatii ufiif laadha kanaafiyyuu wantoota kanaan fuula keessan bareeffachuu ni dandeessanii assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh warroonni maatii suusushoo taatanii baga nagaan uftaniin siniin jedha warroonni suusushoof maatii hin taane sabskraayibii laayikii sheerii gochuu hin dagatiinaa dhugaa dubbachuuf kuni namoota baay'ee gargaara akkasumas fuula kirooreksiin fixeef fuula huqqataa kalaas baay'ee tokko ni bareecha fuula madaatii qabu akkasumas fuula gurgurraacha qabu akkasumas immoo fuula ni guuta baay'ee tokko bareedaadha itti fayyadamaan siniin jedha kaameraadha aannanii zeezeetuna weeraa zeetii kaameraadha kaameraa yookiin irshoo damma aannanii jara kana shanan walitti maktanii maankaa tokko hunda isaanirraayyuu maankaa tokko fuutanii walitti maktanii baay'ee tokko fuula keessaniif bareedaadha fuula keessanitti dibattu fuula keessanirraa daqiiqaa 20 keessanii yeroo fuula keessan irratti waan tokko fuula keessanirratti waa tokkoon geessisu yeroo fuula keessanirratti goggoguu maasaajii gootu yeroo maasaajii gootanii isinirraa bu'a inniyyuu jechaadha fuula keessanirraa bubbu'a isaa booddee inni qatiina daftanii inni qatiina antinaatiin saamunaatiin yookiin immoo bishaaniin daftanii inni qatiina ofirra tursiisaa sa'aatii 2 sa'aatii 3 aadimuu mushkilaa rakkoo tokko hin qabu ofirra tursiisaa isaa booda maal ta'a fuulli keessan waaw ta'a dhugaa dubbachuuf jecha baay'ee tokko bareedashi bishaaniin daftanii inni qatiina maasaajii godha innaa torbeetti guyyaa 3 yoo fayyadamtanii warroonni dafnee jijjiirama isaa arguu feena warri jettan immoo kaameraa nasha aannan yeroo hundaatti fayyadama baay'ee tokko bareedaadha sinii galee warroonni fuula dammii fuula keessanii fi rakkona yoo hin sodaattani taananii damma sanas kan warri shanas asirra jiran hundaayyuu itti fayyadamuu dandeessu gan jara aan dammaa fi zeezeetunii kana torbeetti al 3 qofaa fayyadamtanii kaameraa fi nashaa aannan immoo maal gootanii guyyaatti fayyadamuu dandeessan rakkoo tokko fuula keessanirra hin geessisu dhugaa dubbachuuf ijoollee danuuf sheerii godha laayikii illee godha maatii naa ta'a warri maatii hin taane warri maatii koo taatan immoo sheerii naa tolcha chaanaalli koo dadhabaadha akkana akaastaniin barbaada anillee irratti hojjechaa hin jiru amma kanaa booda yoo rabbi na gargaaree nan hojjedha jedhee yaada kunoo innaniin amma kaasaa pilaastikii kanatti naqee nashaadha inni kun immoo kaameraadha yookiin immoo irshoodha damma danuun fayyadamu xiqqoodha kunoo maankiyaa gimmaashaa kan inni itti dammaa itti fayyadame zeezeetunirraa akkasuma indaneessu xiqqeesseeni xiqqeesseenitti fayyadame sasii haliibanni kun
yookiin aannan walitti maktu jara kana shanan isaanii walitti maktu sirriitti rukuttanii dafee waliin nyaatu waan ta'eef daftanii sirriitti rukuttanii fuula keessanitti dibattu. Yeroo fuula keessanitti dibattanii maashaallah tabarakallah baxaan baay'ee tokko des kan nama jirudha. Namatti tola baqa. Dhugaa dubbachuuf aan fuula koo dhugaa fuulli koo baay'ee tokko haphii ture. Fuulli koo baay'ee huqqataa ture. Yaani na tamacha'ee jira. Yettoo naaf ta'eeti yeroo hundaa godhadhee natti tola. Ani yeroo hundaa illee godhachuu hin danda'u. እና nuti egaa warri mana namaa jirru xiqqoon ulfaata haa ta'u garuu baay'ee faayidaa qaba. Asumaan sinitti nima sheerii godha ijoollee danuu bira haa ga'u. Warra modaatiitti rakkataa jiran baay'ee jiranii wal fuudhu isaanii kirooreksiin fixee baay'eetu jiru. Kanaaf sheerii godha kun isin fayyada malee isin hin miidhu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa naa turaa subscribe godha.